Barataan kutaa sagalii, kutaa 10, kutaa 12 akkasumas immoo remediyaalii darbees immoo barumsa feereeshmaanii kutaa waggaa tokkoffaa waggaa lamaffaa yuunivarsiitii baratan hundi keessanuu akkasiin sababa hin qabaannetti kanaan booddee barumsa gaarii waan hin baranneef akkasumas immoo barsiisaa waa'ee kabarnuun gooneef gibbiitti mootuu afaan Oromoo waan hin galleef afaan garaagaraatiin afaan Amaariffaatiin waa'ee baay'ee dubbataniif qabxii gaarii finni kanaafan dipaartimentii akkanaa dhabe remediyaalii mootuu barumsa gibbiittiin kennan jettanii akkasiin sababa hin qabaannee fi Marvel Waayistuu barumsa kutaa sagalii kaasee hamma freshman gibbiitti jechuudha siniif hojjetee siniif xumureeti kan inni jiru viidiyoo kanaaf barattoonni nu biratti barachuu barbaadan har'a waan ajaa'ibsiisaa galmee ajaa'ibsiisaa tokko qabadee isiniif dhufe jechuudha. So gara viidiyoo kootiitti yoon deemu barumsi kutaa sagalii kaasee hamma 12tti argamu barumsa ji'oogiraafii fi ikoonomsii histirii barumsa sadan remediyaalii mootiyyuu barumsa histirii fi ji'oogiraafii akkasumas freshmaanii waggaa tokkoffaa barumsa semesteera tokkoffaa irratti ji'oogiraafii histirii ikoonomsii saayikooloojii fi loojikii akkasumas immoo waggaa tokkoffaa semesteera lammaffaa irratti kan isin baratan barumsa akka antropooloojii inkluuzii fi intarpreenshippii giloobaalii kan fakkaatan jechuudha walitti shan isaanii kana telegiraamii jalaa hin argattu viidiyoon hojjetamee xumuramee isin eegaati kan inni jiru. Fakkeenyaaf tajaajila isin kennitan karaa kamiidhaan kan isin kennitan warreen hin jettaniif barattoonni bara kana bara 2019tti galmaan nuuf baachii sadaffaadha. Kanaaf baachii sadaffaadhaaf wantoonni barbaachisu hojjetamee xumurameeti kan inni jiru jechuudha. Tokko tokkoon isin laalchisuuf immoo chaanaalonni isinii qophaa'an bifa kanaan kan isaan isiniif qophaa'anii maal qabna fakkeenyaaf freshmaanii qabna. Freshmaanaaf kan qophaa'ee jira akkasumas immoo kutaa 9 kophaatti barachuu kan barbaadan kutaa 11 fi 12 walirratti barachuu kan barbaadan akkasumas immoo kutaa 10 immoo kophaa isaatiitti barachuu kan barbaadan deebisee 9 fi 10 qofa immoo barachuu kan barbaadan akkasumas immoo kutaa 11 qofa isaa barachuu kan barbaadan deebistanii immoo 9 fi 11 wal qabatan ture 9 fi 11 wal qabsiifatanii barachuu kan barbaadan akkasuma 10 fi 12 wal qabatu ta'eef 12 fi 10 wal qabsiisanii barachuu kan barbaadanii fi 12 kophaatti barachuu kan barbaadan akkasumas immoo walitti qabaa jeneraalii chaanaalii guddichi keenya kana kutaa 9 hamma 12 walitti kan jiru jechuudha. So kan biroo immoo maalidha? Yaa baachii sadaffaadha isiniin jedheera. All in one hundumaa immoo bakka tokkotti barachuu kan barbaadanis hin qabna jechuudha. Deen kan biroo immoo maal tura? Remedial studentii qabna jechuudha barumsa remedialii. Mee fakkeenyaaf remedialii irraa isinitti agarsiisu tokko bicha isinitti agarsiisee deema sa'aatii keenyaa fi ji'oogiraafii jalaa seenu. Ji'oogiraafii bifa kanaan yoo seenu maal arganna? Bifa kanaan kan isinii qophaa'e ji'oogiraafii bifa kanaan argatu jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa jala seentanii ilaaltan bifa kanaan isinii banaa. Hordoftoonni maalidha? Spatial saayinsii. Spatial saayinsii hojjennu immoo bifa kanaan kan qophaa'e argattu. Then barumsoota birootitti taafufnu barumsoota biroo fakkeenyaaf jeneraalii kana jala yoo dhufnu maaltu jira jennee gaafa laallu barumsoonni kutaa 9 kaasanii hamma 12tti kan jiranii fakkeenyaaf ji'oogiraafii kutaa 10 11 histirii kutaa 10 ikoonomsii kutaa 11 jennee jirra. Mee tokko tokkoon ilaallu kanniinis maaltu jira jennee gaafa laallu fakkeenyaaf kutaa 10 inni kun ji'oogiraafiidha. Ji'oogiraafiin boqonnaa 8 qaba kan kutaa 10 laast paartiidha. Boqonnaa 8ffaa paartii lammataa fi kitaabicha xumuraati kuni akkasumas immoo paartiin jalqabaa baddeen irratti kan inni argamu jechuudha. Luka inni kun amma paartii tokkoffaa iddootti jalqabneedha jechuudha. Inni kun Grade 10 Unit 1 Part 1 kan itti jalqabne yommuu ta'u akkasumas immoo short note wajjin kan bahe jechuudha. Short note bifa kanaan isinii qophaa'a. Deemsan booda viidiyoo isinii hojjetama. Deebi'ee short note immoo isinii poostita. Viidiyoo isinii hojjetama jechuudha. Hunduma irrattuu bifa kanaan foormii kanaan kan isinii qopheessinidha. Inni kun asirratti kan isin argattan ta'ateen kutaa 9 10 hunduma isaatu bifa kanaan kan argattan ta'a. Kan biroo immoo maal argattu? Moodiila. Sagantaa moodiilaa kan isin argattan ta'a. Moodiila bifa kanaan isinii qopheessina. Moodiila isinii qopheessuun jalqaba irratti maal isinii kenna? Sagantaa isinii kennina. Sagantaa dubbisaa jechuudha. Look inni kun amma sagantaan dubbisaa erga isinii kennameen booddee kan isin qormaatamtedha. Sagantaan dubbisaa inni jalqabaa fakkeenyaaf inni kun sagantaa jalqabaati. Guyyaasaaf guyyaatti dubbistan isinii
sinii kennama maarratti akka dubbistan sinii kennama bifa kanaani deemsan boodamuu gaafii sinii kennama jechuudha gaafii sinii kennamu peepariidhaan sinii kennama waraqataan sinii kennama intiraansiidhaan kan wal fakkaatu gaafii akkasii sinii kennama marsaa lammaffaarra gechan ammas marsaa lammaffaarratti immoo isuma kan fakkaatu sinii kennama seen immoo deebisnee immoo wajjin kan mari'an wajjin diskas kan goonu ta'a kun amma marsaa lammaffaarratti kan bahidha modeela jechuudha sagantaa kun immoo marsaa sadaffaarratti kan bahidha luuk sardiidha jechuudha inni kun gizeetti dubbistanii fi gizeetti qormaatamtan maal akka qormaatamtan wajjin kan qabatedha inni kun amma ikoonoomsii ji'oogiraafii ikoonoomsii histiriis kan isin qormaatamtan wajjin kan qabatedha deebisnee marsaa meeqaffaadha inni kun marsaa arfaffaa qormaata wajjin wal qabatee kan jirudha kun raawundi 4dha raawundi 4dha qormaata wajjin deebi'amuu maal qaba modeela wajjin kan modeela isaa kan qabudha teen inni kun immoo faayinaal raawundi 5th raawundiidha bara darbetti kan kenname bara 2018 baran immoo bara 2019 raawundii 6 kan inni qabaatu jechuudha bifa kanaan gaafilee garaagaraa wajjin kan shaakallu ta'a jechuudha akkasumas gaafilee modeela kan isin qorru ta'a jechuudha biyaansi barumsa tokko irratti gaafii 600 kan sagantaa dubbisaatiin bahee isin qorru ta'a jechuudha fakkeenyaaf sagantaa dubbisaa yoo isin laalchise jechuun kan bara kanaaf isiniif bahee sagantaa dubbisaa yookaan immoo pilaanii dubbisaa yoo isinitti agarsiisuudhaaf lukaayitiin asirratti arganna inni kun amma sagantaa dubbisaa bara kanaati jechuudha bara 2019tti luuk kun amma sagantaa dubbisaa akkamitti akka dubbistan sanbooddee immoo akkamitti walitti riileetid akka gootan kan ofirratti qabateedha deen kanarraa immoo darbuudhaan maal argattu sagantaa dubbisaa kana booddee immoo erga kafar gootan erga dubbistaniin booddee qormaanni keechan guyyaa kam akka ta'u guyyaan isaa wajjin baay'ee kan jiru jechuudha nama kun guyyaa isaa wajjin maarvel first raawundiidha kan bara 2019 gaaf guyyaan qormaata isaa ji'a tokkoffaa gaafa ji'a tokkoffaa bulii 29 ji'a tokkoffaa bulii 30 aduu ji'a lammaffaa bulii tokko kun guyyaa qormaatatti qormaatamteenidha inni kun immoo guyyaa itti dubbistanidha jechuudha. Aduu 17 irraa jalqabee kan jiru dubbisa irra jirtu ta'in dubbisa kan itti dubbistan ta'e bakkee isin barbaachise immoo kan itti gaafattan kan jillaaludha. Iddoon inni cover godhus bifa kanaan coverage isaa link isinii ta'e bifa kanaan fakkeenyaaf economics iddoon isin qormaatam isa kana history iddoon isin qormaatamtan isa kana akkasumas immoo geography iddoon isin raawundii waan irratti qoramtan isa kana jechuudha kan argachuu dandeessu bifa kanaan isinii kennaa kan deemnu ta'a jechuudha. Seen ijoolleen galmaan waa'ee jiraniif baay'ee as keessatti jechuudha. So kanaafuu maal isin jechuu barbaadeen qabaamatti haala kana erga tajaajilli isinii kenname akkamitti namni darbuudhaaf yookaan immoo hojjechuudhaaf kan inni gaafin itti uumamu jedhee tanaan yaada kun hundumtuu kan isin eeggatudha jechuudha kanatti isiniif qophaa'eeti kan inni jiru freshmaaniin hundumtuu xumurameeti kan jiru yoo xiqqaate freshmaaniin viidiyoo 150 ol kan ta'udha fakkeenyaaf asirratti baachii kanarratti walitti qabaa irratti jechuudha viidiyoo baay'inni viidiyoo isin argattan baay'ee ta'urraa kan ka'e jechuudha look bifa kanaan kan qophaa'e viidiyoo 290 oliidha kan isiniif qophaa'e jechuudha kun hundumtuu viidiyoodha viidiyoo 290 ol yoo xiqqaate guddaan tokko sa'aatii tokko daqiiqaa 30 kan ta'u jira sanii gadis immoo tuyyuu daqiiqaa akkan 31 36 26 fa'aa kan ta'an jiru fakkeenyaaf viidiyoo guddaan sa'aatii tokko ol ta'anis akkasuma jiru jechuudha nama lookinni kun viidiyoo sa'aatii tokkooti akkasumas immoo viidiyoowwan gurguddaan sa'aatii tokko ol ta'aniif sa'aatii daqiiqaa 30 kan qophaa'an jiru daqiiqaa 28 daqiiqaa 45nis kan qophaa'an jiru jechuudha so gabaabumatti an maal isin jechuun barbaada maarvel waayistii makamuun isiniif adeemsa tokko gara fuulduraatti akkasiin tarkaanfattan kan isin gargaarudha qoosaa miti kan nuti qabne barattoonni waan gaarii akka argatan akkuma beekamu piraayiveetii manni barumsaa dhuunfaa ammatti galmee jalqabee barumsa kennaati kan jiru baadiyyaa keenyatti immoo mana barumsaa oromiyaa keessatti argaman baay'ee isaaniitti gara duubaatti irratti hin hojjetamu siniif hin xumuramu so kan ammoo furmaata bakka tokkotti kan qabatee dhufeedha. Practically gaafilee garaagaraa qabna practically immoo maatiksii gaafii waraqataatiin kan hojjennu ta'a akkasumas immoo aptitudes akkasuma wajjin kan hojjennu ta'a deen kan biroo immoo ingiliffas akkasuma gaafilee garaagaraatiin kan isiniif gallakkeefnu ta'a jechuudha yerootti seentanii kan laaltan ta'a haala dubbisaa gorsa garaagaraa kan isinii kennu muuxannoo barattootaa kan isinii qoonnu ta'a kun barattoota kutaa 12tiif akkasumas immoo barattoonni gibbii jirtan haala isin ittiin cimuu dandeechan akkamitti akka hojjechuu dandeechan GPA gaarii fidanii fiildii barbaadan akkasiin filachuu dandeechan isin gochuu kan itti dandeenyudha jedhee yaada so kanaafuu maarvel waayistii tuubiitti makamuudhaaf yoo barbaadan bilbila naannasara isinii kaa'uunaa bilbiluu dandeechuu telegiraam irraa nu dubbisuu dandeechuu haala qarshii akkaataa galmee isin beeksifnu jechuudha seen kan erga argitaniin booddee immoo liinkii isinii ergama seenuudhaaf jechuudha seentanii barachuu dandeechuu galatooma.